السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان مسلمة الدنيا كان لترجمتن أكم جرين بدالا بقجراتني أكسما إلمان رومو كان الدنيا كان بوتور لترجمتن جرين بدالا بقجراتني سنين جنچا إرجاك باقي تبو اسم بران قاچون بربادة نمون نسقلي كوكان أجيسن دلكم أرومو ماتيف دلكم أبرمما أقبعتن كبجاف جاللان سنغافتا إغارا كون إلمان رومو كيسدو شمالان كيني رتقها تري أمال اللي كان دافتني أبولتين كينيا مقاني شيطان دلو أبيه واجرا جدمتو ولينا شوا باها غندا درالينغو مسكن الرا كان دلتيرا إيغا أكما بيكمو جايون كون أكما نمتوكو دلغاتين أوف جنجيري ماتيكم كو جنجيرا جتي بيا أبا شيرا كان همالتي الرا وقاتو وججودا هاتا أمالي مدامي بلا دلدو ولتي بودان كان زنجراتو كويت الراتي إرغا مدامي شسنا ولتي بوتي مدامي شسنا برا وقاتو كان دلتيرا سامبودا مجايون كوني albeedhaan erga madaamishana waraantee sodaan kan asitti dhagahame irraa kan kaate foddaa fawqee darajaa sadaffaa irraa utaaltee lafatti of darbite sambooda warroonni arabaa kun achitti dhaqanii reebanii mucayyoo achirraa of darbite kana reebanii sambooda gara mana yaalaa akka geessan dhagahanii jiru hiriyoonni ishee. Egaa obboleettiin keenya kun taaddaluun kun yeroo ammaa kana duuteedhaaf lubbuun jettiin ishee wanti dhagahame jiru hamma guyyaa sadan tokko lakkoofsisee jira jechuudha. Maatiin isheellee biyya baay'ee dhiphataa jiru. Egaa akkasiin madaamiin walloltee madaami kana aalbeen waraantee fawqarraa of lakkistee achitti isaan tumanii mana yaalaatti fi'an kan irraa dhageenye goodanyaa ishee yookaan obboleettiidhuma ishee achi ollaa sana dalagduudha. Sababa isheellee mucaan kun sodaa guddaa keessa galtee jirti. Isheen illee bilbila cufatteeti jirti. Narratti hin dawwalina rakkoo guddaa narra gahuuf deemuu jettee jirti jechuudha. Namoonni viidiyoo kana dhaggeeffattan sagalee koo kana please share waliin godha. Dirqama Oromummaa akkasumas namoonni kuweetiin keessa jirtan waraqaa qabdan walii gadi deemuu dandeessanu dhiiga ilmaan Oromoo tokko kan isin yaachisu yoo ta'e intaloo Oromoo kana akka nuuf barbaadan duuteef jiraattee ishii akka nu beeksiftan kabajaan isin gaafanna. Namoonni mucayyoo kanarra deemtanii barbaaduu dandeessan mana yaalaa keessa lakkoofsa kanaan maatii biyyaas qunnamuu dandeessu. Akkasumas hiriyaa ishee lakkoofsa ishee ni jira. Duwwaa 9 duwwaa 4 torba tokko 9 6 4 9 lakkoofsa biyyaati. Ammallee dabalata duwwaa 9 tokko 2 8 8 duwwaa 8 4 8 lakkoofsa obboleettii ishee kan Dubaay irra jiraattu duwwaa 9 torba tokko 5 2 5 duwwaa tokko 4 8 4 namoonni argitan lakkoofsa kanaan bilbilaatii akkaataa obboleettiin keenya kana itti jirtu maatiin illee rakkoo keessa waan galanii jiraniif nuuf barbaadaa jenna. Ulfaadhaa galatooma. Namoonni sagalee kana dhageessan waliif dabarsaa.